oduu ammi oduulee irraantanaa biyya keessaatiin isinii eegalla. Fannoon guyyaa irraantanaa Gondar keessa meeshaa gurguddoo fe'achuudhaan sochootu harka raayyaa ittisa biyyatti if kennuu beeksifteeti jirti. Karaa nagayaatiin if kennaa jiraachaa dhufaniiti jiran ammaan tana keessattuu erga tarkaanfii raayyaa ittisa biyyaatiin irra fudhachuun itti cimee booda harka if kennaa jiranii jechuudha. Egaa fannoon tun uyyuufuma kannaa oltiin dhumtu jechuun keessaniin oolu. Riphee lolaan hin dhumu bar riphee lolaan numa taagaaraa keessa kuuniif kannuus kun garuu wanni isaan fidan takka hin jirtu gaa jechuudha yoo olma yaanii jechuun mootummaa xiqqishoo weeraruu fi hawaasa miidhuu taate malee harka if kennaa jiranii kana laal. Kanatti aansuudhaan ministeerota osoo karaa ulaa galaanaatti isin dabarsineen dura jechuudha ministeeronni biyya mootummoota jechuun ministeeronni gurguddoon eegamu muummichi ministeeraa guddina addaa Walloo Oromiyaa jechuudha daawwateen booda ministeerota gurguddaa 3 gara Walloo erguudhaan daawwachiisee jira. Waaw! Sochiin jechuun ammaan tana gaafileen Walloo deebi'uudhaaf sochii fudhatamaa jirti fakkaatti. Yaani sochiin eegalame fakkaata jechuudha. Dhiyeenya Dr. Abiyin Walloo Kamisee daawwachuu isinii gabaafne turre isinis agartanii turan gammachuu achirraa qabus akka inni yeroo dheeraadhaaf hawwii qabuu fi eegachi dhage gammachuudhaan deebi'es gaagartanii jirtan viidiyoodhaani. Sanirraa kan ka'e ministeera jechuudha misoomaatii fi qonnaa ministeera fayyaatii fi ministeera barnootaa achi erguudhaan daawwachiiseeti jira. Waaw! Ministeeronni sadeen kun kanneenummaan hojii dhimma jechuudhaa fi gaafiilee hawaasaa deebisuu danda'uu fi hojjetu isaan kana deemaa daawwadhaa jechuun isaa suni jechuudha hojiitti seenuu agarsiisaa jechuudha. Kanaaf waaw dhugatti hedduu galatoomannaan uummata Wallootiin baga keessattuu haasoo caaltuu isaanii ministeera caaltuu isaanii achirratti taasifte keessaa hawan hedduu na gammachiise obsaan aannan garoomsaa dhugaa jechuudhaan itti dubbattee maasii saftee abelee cabxee abelee cittee jechuudhaan seenaa hayyoota irratti dubbattee jirti. Kanaaf jechuudha dhugatti laal obsaan aannan garoomsaa dhuga seenaa ta'e Walloon dhugumaan jechuudha obsitee aannan garoomsaa dhuguu deemte. Dhugaanis ni qallatti malee hin cittuun akkasii jechuudha. Hooggantoonni biyyaatis jechuudha yeroodhaaf duulli gama irra banamuus akka isaan kun jechuudha uummataaf hin dhaabbannee fi olaantummaa qofa barbaadan irratti jechuudha gaggeeffamaa turuus garuu akka isaan walqixxummaa fi jechuu gartee hojiidhaan walqixxummaan akka hawaasa tajaajilan agarsiisaa jiranii jechuudha. Gaafilee uummataatis akka tokkoon deebisaa jirachuu san keessaa tokko haasoo muummichi ministeera gaafa duruu gara biyyaa gara jechuudha aangoo dhufe dubbii tokkootu wanna ta'e waggaa 10 guutuu gaafa mallas aangoo qabates biyyi nagaan harkannee xiqqoo jechuudha. Biyya nagaa harkattee jechuudhaan dubbatee jira. Biyya nagaa rabbi nagaa buusu. Kanaaf waaw hedduu nutti tolee jira. Kanatti aansuudhaan dhimma ulaa galaana irratti jechuudha. Marii ministeerota wajjin dhiyeenya taasiseen Dr. Abiyin haasoo jechuudha bal'aa taasisee jira. San keessaa balbala galaana yoo biyyoolessaa hin mirkanoofne jechuudha. Dikoomantariin seen hin argamne duubatti jechuudha deebuu gaafii dhaloota ta'eeti jira jee ammoo dhimma jechuudha balbalaa kan irratti maal jee ulaa galaana irratti dhimmi balbala galaanaati yoon barbaadu yoo ka'u gantoonni alaatii fi galtoonni keessaa mootummaa qofa fakkeessuuf yaaluu jee dhugaadha jechuudha. Gizee inni dhimma ulaa galaanaa kana kaasanii akka waan jechuudha paartii tana mootummaa kana bichaa jechuudha irratti xiyyeeffatanii kana bichaa kaasan kun yaada sirriiti ta'uun qabu jechuudha. Akkuma bishaan jechuun naayil dheengadda hidhame suni kan biyyattii guutuu ta'ee paartiin kuttiin dabartii bishaan kana argachuunis dhimmitii ulaa galaanaa tuni dhimma hawaasa bal'aati. Ulaan galaanaa tun yoo deebitee paartiin tun bichaan umrii isii yookaan hanga addunyaan tun jiraattu hin bulchitu. Garuu bishaan kun achi booda immoo biyyattii guutuu hanga jiru tajaajilaa jechuudha. Kan akkasitti hubachuun baay'ee gaariidha. Haasoo bareedaa gaa hedduu taasisee jira. Yoon jechuudha kanaan isin duraan fixeeffachuu dandeessa waan ta'eef oduulee bareeddumaan gaggabaabsee jechuudha isin biraan gaya. Kanatti aansuudhaan oolmeena gaazaa guyyaa arrantanaa gaa'ila jechuudha. Gaazaa keessatti misirroonni 54 bakka takkatti cidha gaggeeffatee jechuudha. Gaa'ila gaggeeffateeti jira. Waaw sagantaa sirna gaa'ila misirroota 54 jechuudhaan addunyaa irratti arra galmaa'ee jira jechuudha. Bakka takkatti sagantaa sirna misirroota 54 guyyaa tokkotti bakka takkatti sanuu misirroonni 54 aruuza godhachuun akka nama ajaa'ibsiisa. Addunyaa irratti seenaa addaan hojjetan. Kanatti aansuudhaan ammoo oolmanni gaazaa haala bareedaa dhufee jira. Barattoonnis barachaa jiranii haalli isaanii garuu mijaawaa jira. Haa ta'u malee Israa'eel ammallee harkaan hin nyaataa gadi tetteessu harkanuma kakkeessi guyyaa irraan tanaa jechuudha. Qudsii keessatti jechuudha karaa gaazaa keessatti haleelaa takka raawwatteen jechuudha. Gaazexeessaa Maamuu Waadii
wareegdee jirti. Kanaaf rabbi jannataa qananiisuu jechuudha gaazexeessaa Mahmud Waadootiin rabbi rahmataa godhu. Dhugatti jechuun Israa'el ammaas Siriyaa wajjin lola jirti. Libaanoonis dhiyootan dhoowwitee jirti. Kanatti aansuudhaan jechuudha Paapaasiin guyyaa irraan tanaa Libaanos jechuudha. Libnaan yeroo daawwatutti jechuudha du'aas godhee jira. Paapaasiin guddichi Roomaa addunyaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo haleellaa jechuudha Israa'el Netanyaa'uun Siriyaa irratti raawwachaa jiruun Tiraambii akeekkachiisee jira. Lola kana dhaabii atattamaan dhaabii jeenii jira. Maaliif jennaan dippiloomaasonni addunyaa guutuun firraa dhiibaa jiran nu dhiibaa jiran waan ta'eef booda nuuf rakkoodha. Lola kana atattamaan dhaabii jechuudhaan akeekkachiisee jira. Kana yoo dhaabuu baate immoo Tiraambii sammaa karaa hundaatti guutamte waan ta'eef jalaa miliquu deema fakkaata Netanyaa'u. Kana booda Netanyaa'uun dhukkee seenuu qofa. Wanti tokko xiqqoon silaa nama galaafatti yaasanii isa guutamaa jirte fakkaata. Kanatti aansuudhaan Saayit guyyaa irraan tanaa jechuun kutaan Kaalifoorniyaa misaa'ila guddaa jechuun satalaayitiiwwan 9,000 ol of keessatti hammatu hojjechuudhaan yaalii taasisaa jirti jaamee jira. Yaa ta'u kana ammoo Venezuelaa mootummaa Venezuelaa nageenya gabraatii fi nageenya kolonii hin barbaannu yoomillee nageenyi isaanii nageenya koloniitii fi kan gabraati jechuudhaan dubbatee akkasuma meeshaalee gurguddoo gara daangaatti jechuudha achi erguudhaan yaalii taasisee jira. Fiidiyoodhaa booda ragaa fiidiyoon isin agarsiisa. Akkasitti jechuudha nuti lolaa fi lola qofaan nu baasaa waan jedhu fakkaata. Ammoo Tiraambii dhiyeenyaan jimma dabre silkiidhaan dubbisee jira. Venezuelaa qaamaan wal arguu dadhabus wajjaasoo erga beessee nageenya filachuu Saayit filattus ammoo Venezuelaan mootummaa Venezuelaa nageenya tokko Ameerikaa wajjin hin barbaannu waan jechaa jiru fakkaata. Kanatti aansuudhaan Raashiyaa fi mootummaan Suudaan Abdulfattaa Alburhaan waliigaltee waraanaatii fi jechuudha balbala galaanaa baabul mandab irratti haasaa taasisuuf deemanis jaameeti jira. Kanaaf jechuudha lolli Suudaanis yeroodhaaf hanga tokkummaa waliigaltee irra jaamee jira. Hanga gargaarsi namoomaa uummata Suudaaniif seenuu jechuudhaan godhamee jira. Kana rabbi nagaa busumee jiddumaan sabskiraayib godhaa mallattoo gurraatiin tuquudhaan sabskiraayib godhaan isiniin jaa. Mallattoo gurraatiin tuquudhaan sabskiraayib godhaa oduulee babal'attuu bar guyyaa babal'inaan isinii fidanii gammachuun dhageeffatanii wannees ta'uudha qabdanii. Kanatti aansuudhaan jiddumaan sabskiraayib gootanii godhan jechuun abdii isin irraa qaba. Iraan guyyaa irraan tanaa warqee gurguddoo jechuudha gaarran keessa argachuu ifoomsiteeti jira. Waaw! Dhiyeenya kana immoo biyyoonni jiddugalaa kun silaa waa hundaan badhaadha waan ta'eef warqeelee hedduu baay'inaan argachaa jiraachuun akka gaariitti mul'ataati jira. Kanaaf haa harkatanii. Waaw! Baga milkootiin jennaan nutis itti fufaa milkiin teessan gurguddoodha. Kanatti aansuudhaan Paakistaanii fi Afgaanistaan lolli isaaniitis yeroodhaaf dhaabbanne malee waliigaltee irraa hin gabne mariinis taa'amaatuma jira. Ammoo Afgaanistaan Indiyaa wajjin hariiroo guddaa uummachuun akka gaariitti jechuudha Paakistaaniif yaaddoo ta'uudhaas ibsamaati jira. Kanatti aansuudhaan Suudii fi Raashiyaan waliigaltee firii fiizaa mallatteessaniiti jiran. Firii fiizaa gizeen jiru firii fiizaa akka nuti jechuudha hojjettootaan dhufaa jiru maallaqa ofiisiitiin bitatan osoo hin taane fiizaa maleetti jechuudha. Daldaltoonni tikeeta qofaan noolii qofaan akka wal keessa hojjetaniif waliigaltee irra ga'uun gabaafameeti jira. Jechuu akka gabaasaan ammaan tana jechuudha baasutti. Kanaaf nutis baga gammadan akka nalaa waliigalte bara 2026 seenuudhaaf guyyoota muraasaa fi har'a baatii jechuudha Desembar 2 jirraami bara 2025 baatii 12 Desembar. Kanaaf jechuudha Desembar kun dhumnaan bara 2026 seenneeti jirra jechuudha. Waaw! Kanaaf kun waan gaariidha jenna nutis hedduu namatti tola. Ammoo kanatti aansuudhaan jechuudha hedduu walii amma Somaaliyaa Maqdishoo keessatti barsiisaan tokko barattoota barsiisuu jiru keessaa dubartoota qofa irra deddeebiidhaan dhungoo heddummeessuun dubartoota hedduu shakkamuudhaan fiidiyoon waraabamee miidiyaa irratti qoodamee ijoo addunyaa ta'ee maali inni dhiira dubartii malee addan laala dubartoota hunda galaafachuun dhabuuma biraatu raawwachuun oolu jechuudhaan to'atamee jiras jaameeti jira. Kun ammoo ijoo miidiyaa guddaa miidiyaalee Somaalii ta'eeti jira waan nama ajaa'ibsiisa. Akkana jechuun barsiisonni barattoota maaliif xiyyeeffannoon isaanii ijji isaanii dhalma qofa irratti xiyyeeffatti. Tunis ammoo gaafii addaa uummata keessa uumuudhaaf deemtu fakkaatti.
Anatti aan sunan yaa gaazexeessaan irra jechuudha wareegamee aleellaa jechuudha Israa'eliin Mahamud Waadiiti Rabbi rahmataa godhuuf akkasii kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduuleen irraa qabanne kana fakkaata kan biraatti nan godhe miti sharguudhaan facaasaa giddumaan ammoo suudiin ammallee jechuudha gaa dhiyeenya kanattuu qabaa meesaa jirtu waan ta'eef eeggannoo godhaa isiniin jenna. Kan cuunfaa oduu yeroo ammaan tanaati oduulee biraatti nan godhe miti sharguudhaan facaasaan akkasii mul'isa oduu ammeeti subscribe godhuudhaan nutti dabalamaa maatii keenyas ta'a galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.